rakkoo ka kuni gogaa tokko jira ka hin mirqaanne ka hin gammanne ka hin kolfinne. This is too much problem. Rakkoon guddoon kanaati. Rakkoon guddoon gaaffii namatti taatu kanaati. Ka hin mirqaanne ka hin sakkarre ka hin gammanne ka osoo kolfiteen kolfine dukkanaaya. Fuuluma kamsaati biraanitti enjimaata sitti deebi'u. Kan yeroo hundaa inuma gaddu. Yeroo hundaa jireenyi isaa akkanuma. Bakka taaziyaallee dhaqu, bakka sargiillee dhaqu, gabaallee waa hoolaa rakkifate dhaqu. Akkanuma bakka. Takkasii sun jechuudha. Dhugaa Rabbi osoo hanguma feetee biratti horte, hanguma feetee biratti dalagatte, hanguma feetee biratti qabeenya feetee qabaatte. Takkasii sun zero. Andir mafula mun kodena lalun jibba rabbin ki alhamdulillah rabbi ki galan yago dir mafula andir ti hanga fede bushaye fula natti hatun hanga fede bushaye fula natti hatun akka daima kana dirra fula lalan galatom sareti mira kesa gala kan shabara di azbora tanawiyya wallahi mira kesa galatom sareti zani hanga ma fede fula seqatu baqanati tola dir fula se yose seqat Mize full sa fakag ni bareda ite full sa ijo das je mali tu kota bibti kana ko bota kakana kete sanu yuni jira kakana kun kete sanu ni jira nama kakana kun kete na heddu jira wallahi kasele friend mali sa tun akami golin baate akami golin galte de anga fina to heddu tu jira akaba hende be kagalu heddu jira kakana kun ay mana jarti tu mana kesate de beran kamati mana kesa woti luku wati foni kiki bayainati kan yatti mana kesa hojjetu kan mala kana jaarti tu mana kesa gaddisiise mala isida waldhabe mala mana kesa nagan qab waan biraan jedhani bar kiisa waa dhumatan hin jedhan mana kesa nagan qabu qofaidha. Thank you sareti galatoon mana kesa nagan qabu mana kesa waa jireenyi mala harka shab jette jedha hin beekan ka inni ammoo kanuma dukkanaaya qabeenyi isarraa barbaadu sitti haafu habibti dhiira fuula dukkanaatitti hin heerumin inshaallah maal Ameerikaa jiraataami maal Kanaadaa jiraataami maal Itoophiyaa keessatti mana fooqii irraa ijaaree qabaa miti osoo akkanatti qabeenya kana ta inni caammaan inni luka diratu warqii ta'e wallahi itti hin heerumin habibti anas hin jedhe itti hin heerumin mansi goda gammachu walin qabdu ini I like funny I like it. Happy is nice wallahi mar sequn fulat mar sequn sunna dana seqachu fulat zen sitti jedhu bar fuli kan ke kana rabar wa faga kisra yeram faga zen sitti seqatu bakka lubbuti ya de zen ha se jedhu wanni arga abdu kun jechuudha saanii kana baadhattee odeemaa irratti gadhiisisi godha. Nyeree kasi laalu ta'ee hooga nama galgala jettee ni biraa baata jechuudha. Waliin deemtu hin gammadu, waliin nyaattu hin gammadu, waliin raftu hin gammadu, waliin taphattu hin gammadu. Inni qarsaan dhagaan dhagama. Laa habibti baay'ee warra waccaalee na jalaa baay'ee garaa kiyya na guddeertaa baay'aati. Amma zira dhufeetiin natti onna yala kanaafi wallahi shamarran teena jechuudha qeensa rakkifattan kana bichaa kamtu qeensa guddate ta'a kamtu qeensa diqqate ta'a kamtu qeensa kaani ta'a ittanii likkii qeensa keessanii bichaan barbaadina humar heerii bichaa gisee kaayattan jettaniiti bakka likkii isaa bichaan soqina dhiirallee ka likkii keessanii soqadha anama dhiira hedduu wal bare ka likkii kiyyaa barbaadutti jira jechuudha kaan argadhe ammoo irra caalaan isaanii qabamanii jiran kasilaa likkii kiyyaaf naa ta'a namni kun likkii kiyyaaf bareedaa jedhee an hawwe qabamee jira kama qabame irra rabbina oofaayyuu anindoo maal akka ta'e beeku carraa kiyya ta'u kama qabamee fannisee namni biratti bira taa'aa jiru bichaarra na oofa likkii kiyyaaf naa ta'a ka jedhe namni illee qabatee jira alhamdulillah garuu dhiira bareedduu rabbinaan gammaan dhiira bareedduu jaallan laalchifne jechuudha bakka kanatti rabbii kiyya galata galfadha isiniif galte kanaafuu maal isinin jechuu barbaade
ጫማ ብቻ ጫማ በቁጥር ፎቅ በደረጃ ሳይሆን ዲረስ በቁጥር ላለዳ አነ እስኒን ጀደ ወላሂ አመለ ጊዜ ሚራ ከሰ ገልደን ሚራ ነማ ቤኩ ወሊ ከሰ ገላ ሚራ ከሰ ገላ ሚራ ከን ከቤክ ወቅ ኖርማሊ ደ በርቦይ hanquma feete miira keessa yoo waliin galte yoo bakka akka noormaalitti ilaal bakka na jaalatteeti jaalalaa fi waan gatii na jaalattuuf aarsaa kana hundana lubbuyyuu namni namaa baasa dhe bakka noormaalidha miira keessa naa gojji galte noormaalidha ba koo nama maal beeka sa'aatii masanatummaan bira jiraattee bichaadhaa fi hin jedhe si waliin wanni inni beeku tokko hin jiru bara atachi bira deemnaan ta bira waliin miiseenjera keessa jiraa jechuudha kun ammoo hamata akka hin beeku jechuudha warra waccaaleet ammoo narra jedhisi garaa kee ilaal coggaarra kee akkana na baxabbaxeerta sanuyyuu inni araaramnoo jette laaggooti tana guutuu qabda aniifati onneen tiyya sitti an silaayyuu nama silaa qaata sibiloo kayyu akkamitti akka sibiloo ku dhabe wallaali malee akkasin natumaa silaa sibiloo kayyu akkamitti akka sibiloo ku dhabe bicha injiraa miti nama tokko tokko akkasi kanaafuyyuu maal jechuun barbaada hunda kennaa rabbummaan nama nu jaalannu nu haa gammachiisu baazawee dubartiin ka isii jaalatu irra ka jaalattu filatti rabbiin nama nu jaalannu nu haa gammachiisu warra wacaalee guuti laayif goolii tana aneefati akka walitti araaramnoo barbaadde laayif goolii tana guuti yookaan ammoo anaafati jechuudha barbareedhaa fi ija mixmixaadhaa fi ija jechuudha walitti hin araaramu laayif goolii tana yoo guutte meebi araaramuun malla akkuma miira keessa galtee na tumtu sanitti miira keessa galii guuti yookaan ammoo anaafati barbareedhaa fi ija sin jedha akkasi maal jechuu barbaade shamarran teenna dhugaa rabbii nama jaalatan argachuun qabeenya taale nama jaalattu argachuun qabeenya caale nama jaalattu argachuu jechuun jaalatamuu jechuun ammoo kennaa caale jaalatamuu kennaa caale kennaa caale jaalatamuu jechuun dhiirri tokko dhuftee gaafa si jaalattu gaafa jaalala si ibsitu ati kennaa ulfaata dhiirri odoo si jaalattee iyyuu baaftee sitti himtu si jaaladha jettee nuuma kan profaayilii kaayatullee nuuma kan isaan faarsullee nuuma kan waa hundaa godhullee yoo namaa dubartiidhaan illee kan wal dhabu nuuma inni girgiddamaa jechuudha amma maammee kana jaalala isaatiif wanni ani hin goone hin jirtu wanni ani hin goone hin jirtu jaalala isaatiif itti barreessaa Abitti rabbi si ajaallata. Maamiyyeedhaan koomentii kennaafi koomentii irratti wantoota barreeffanii tokkoon dubbadhaani akkanuma na laala bakka akkanumatti bakkee maal firii Jawaar Mohaammed jasti fooraa caalu jedha sun jaalala keessaa facaasee na fakkaate. Wallahi nama meeqa harcaasee si dhufe wallahi odoo waliin ta'in. Akkam jechuun wanni an jedhaa jiru kun dhugamoo soba. Ay, dhugaa. Akkamitti sobdaati? You ready? Maalisi gana maaneessaa? Gana maaneessaa? Rakkoon qabu siifin duula nin duulaayu barbaachisaa taanaan nin lola. Do miti bar you ready you love me you ready because me I have question you ready I have answer my question. Yeah. Amma hotul. Siin jedhe bar. Guys, ejidhe rabbiin eeyitana ta dhugaa haa godhu akka ta dhugaa godhu abdii irraa qaba. Asumaan qaqqabaatii maammee fooloo godha. Asirraa jechuudha guyyaa 9 qofa ta'e gaafa 12 jechuudha ji'a kan Oktoobar gaafa 12 geemii guddaa intala warra wanna wajjin qaba jechuudha Tigiree wajjin qaba. Intalatti ammoo paaworii qabdi. Hin dhageenyeen hin taatu guyyaa sana. Hin dhageenye maammee kennatu mo'amee qabsaa yaa kenna akkas jedhaa ture I'm so sorry suuraa isaa of duuba kaa'attanii
ilil jechuun nun barbaachisu guyyaa san hundi keessan ija jirtu ija soogidda qoricha buusan jedhanii guyyaa san waan qabdan irraa aarsaa isin barbaachisuu fi carraaqee isin barbaachisu godhaa isin jedha asiin qaqqabaa fooloo godhaanii guyyaa san ammoo hundi keessaniyyuu akka irratti hirmaattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha isin jedha guyyaan sun guyyaa addaa ta'uu qaba. Guyyaa booda deebinee ashkaabbannu osoo hin taane ajjiifannu osoo hin taane nama yeroo jalqabaatiif dhufee Oromooti isiniin jedhe kana isin ammoo mataa ol qabuu qabdan. Silaa maammee geemiin hin maluun akka kiyyatti maammee geemiin hin maluun. Maammeen nama TikTok keessa dhufee yookaan jaarsummaadhaan yookaan nu gorsuudhaan yookaan bakka takkatti nu biratti argamu malee nama TikTok irratti geemii taphatuu miti. Nama TikTok irratti geemiin isaan maluu miti. Osoo waan namni ijarraa namaa beeku ta'e namni ijarraa namaa hin beeku. Ani fakkeenyaaf geemii dabalataaf taphadha. Asliin geemii dabalataaf taphata. Namni kamuu geemii waan qara qaburratti dabalatuuf taphata. Inni garuu geemii kana geemii kaayyoo taphata waan ta'eef hundi keessanuu guyyaa san isarraa hin hafinaa isinin jedha amaanaa rabbi. Amaanaa. Guyyaa san biratti argamaani. Maammee kun hin maluun ture. Biyyi baqaa hin maltuun ture. TikTokiin ammoo diqqaanis guddaanis irra gaggalabbatamu kun maluun hin turre. Akka kiyyatti geemii kana taphannaan TikTok kanatti hin deebin jechuun ni jira. Because kabajaadhaa fi barcuma abbatuuf jala qaba waan ta'eef. Isinii galee. Kanaaf fooloo godhaanii guyyaa sana ammoo biratti akka argamtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaan haati teessanii jechuudha. Amma fira qabdaati. Wallahi. Dirraa firaan lafaa kaan jechaan dhageenye. Yooma lafaa ka'u firmaaf dirraan lafaa ka'e. Qabii kudhaniif duwwaan si mo'adhee deema. Waan ati naan jetteef takkaan naa galee bara. Kudhaniif duwwaan si mo'adhee piroofaayilii kan qabeellamaa irraa kaaftee kiyyarra godhatta. Wallahi waan ati naan jetteef takkaman naa galee bara. Maal qabamee suuraa gootaa irra yoo taa'e maal rakkoo qaban gaa'e piroofaayilii gootaa irra yoo taa'e maal rakkoo takkaa qabsaa'ota Oromoo piroofaayilii na kaatanii hin beekan takkaa poostii na godhanii hin beekan. Amma Jawaar Mohaammed pirezidaantii maammee poostii godhe takkaa poostii nan goone mee deema piroofaayilii naa kaatu taaptaap godha jabaadhaati. Taaptaap godha. Maal rakkoo qaban gisee piroofaayilii na kaatu. Akka malee waa duubaa ni qabdaati. Hin jira rakkoon qabu abshiru. Akka singilii taate nas qulqulluudha ka kaantee kadamu kan minimum ka yellam. Kadam ከምናምን ነበር ግን ነበር ጋይስ ጊዜ ያከናላልታ ዋዋጀና ጀሩኒ ፈካታ አንገሩ ዋዋጀና ጀመተ ይሄ ዋዋጀና ጀንቱ በርኒ ቤተኒ ጀለከነ ጉራቻተ ጀለከነ ጉራቻተ ይሄ ዋዋጀና ጀንቱ ከኒን ጀለት ሚያስቂ ሚያስቂ ላ ኦማንጀሎ Ana taap godha taaptaabii nama 800 fi taaptaabii nama 100 gootanii bara isa bira nama 100 akka jira bira nama 800 guys. Taap godha ile yoo si lolti. Ya Rabbi yaraati. Video si shakalchiise waa YouTube dha sa'aatii tokko guutuu taap godha Hashim. Okay Hashim. Thank you. Ay maal taatan isgirani bilbila marraa sadi gattuqa gootummaa kenna no argu haga sinna jaalattan na argu tabtab godha Spechallin koy Yusuf la spechallin je gamma me flower ya free namni gara afur flower ya free namni gara afur ababu afur guys asa galatom akan Bani Adam ababu afur. Fada. Amma ka ababu dahu mani. Amma yo ang kabdan na kinitan. Megam bayata. Isa ka gute para ababu guta. Koyame. Sadim bayata. Ya sadim bayata wan kabdano yo kinitan sadim bayata. Pili dama. Tafada. Guys, terpilih dong. Kira kabdan anjette sila refati. Finalement tu jira yette. Mantu gaya yayinya te. Guys.
Mo'atanii lafa duwwaadhaa deddeebi'adhaan. Eebata firaa firriin jiraa eebata fira. Mee profaaliin haa kaa'atu maal isin maa hin haftan? La ilaha illallah. Taaptaabii ma godhaam. Thank you. Amma taaptaabii cuufetti muddaa. Ayaa ishee taap godhaa. Taap godhaa rakkoon qabu.